Miidiyaaleen marsariitii faayidaa biyyaalessaaf Itoophiyaa kabachiisuuf itti gaafatamummaan hojjechuu qabu jedhame. Tajaajilli giddugala tokko tajaajiloota 3,000 ol lammiileef kennaa jira. Raashiyaan leenjii waraana dhoksaa Chaayinaa faana godhamuu mirkaneessite. Kunneen hangafoota oduu tashamarka wanii kabajamtoota daawwattoota keenyaa waliif teebirraa oduu isaatii kanaaf qabanne isinitti himnaa oduu wajjin kan isin faana turan Girmaa Guddisaa. Miidiyaalee marsariitii faayidaa biyyaalessaa Itoophiyaa kabachiisuuf itti gaafatamummaan hojjechuu qabu jedhame. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa konfirensii miidiyaa mata duree gahumsa miidiyaalee marsariitii ijaarsa biyyaaf jedhuun qopheessee gaggeeffamaa jira. Abbaan taayitichaa dhaabbilee miidiyaa marsariitii 73 beekamtii kennuun hordofaa jiraachuu daayirektarri olaantuun abbaa taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa aadde Hayimaanut Zallaqaan himanii jiru. Dhaabbileen miidiyaa marsariitii tokkummaa fi faayidaa biyyaalessaa kabajanii hojjetan akkuma jiran haasawaa jibbiinsaa fi odeeffannoo sobaa tamsaasuun walitti bu'iinsa uumuuf qaamoleen fedhii siyaasaa dhoksaa tarkaanfachiisuun biyyaa fi uummata miidhuuf hojjetan akka jiran eeranii jiru. Maqaa biyyaa balleessuu fi qabiyyeewwan dippiloomaasii biyyaa miidhan tamsaasuu, maqaa balleessii hooggantoota olaanoo biyyaa, maqaa balleessii raayyaa ittisa biyyaa, qabiyyee sabaa fi sablammoota walitti buusuu, piroopagaandaa shororkeessitootaa tamsaasuun mul'ataa jiraachuu qorannoon baatiiwwan 3 darban taasifameen ifoomee jira. Dhaabbatichi haasawaa jibbiinsaa fi odeeffannoo sobaa teessuun miidiyaaleen ijaarsa biyyaaf akka hojjechaa jiraachuu kaasanii jiru. Magaalaa Jimmaatti manneen kaafamtoota misoomaaf ijaaraman eebbifaman. Magaalaa Jimmaatti manneen jireenya kaafamtoota misoomaaf birrii miiliyoona 700 oliin ijaaraman 300 eebbifaman. Manneen kunneen baasii bulchiinsa magaalichaatiin ijaaramu kantiibaa bulchiinsa magaalaa Jimmaa obbo Xahaa Qamer dubbatanii jiru. Manneen jireenya qusannaa miseensa maatii 1,200 ol kan tajaajiluu fi abbootii warraa 300 furtuun kennamuun gabaafamee jira. Bulchiinsi magaalaa Jimmaa bara baajataa kanaatti piroojektota 80 ol birrii biiliyoona 2.5 oliin ijaarsee xumursiisuu himamee jira. Manneen dabarfamanii kennaman kutaalee ciisichaa 2, mana dhiqannaa fi mana bilcheeffannaa addaatti kan qabudha. Dabalataan dirree kubbaa miilaa 2 fi dirree kubbaa saaphanaas qaba jedhamee jira. Tajaajilli giddugala tokko tajaajiloota 3,000 ol lammiileef kennaa jirame. Tajaajila giddugala tokko sadarkaa federaalaa fi naannoleetti hojii eegalan tajaajiloota 3,000 ol lammiileef kennaa jiru jedhan Komishinarri Komishinii Siivil Sarvisii Dr. Makuriyaa Hayilee. Mana maree bakka bu'oota uummataatti koreen dhaabbii dhimmoota misooma qabeenya humna namaa fi bobbii hojii teekinooloojii raawwii karoora Komishinii Siivil Sarvisii bara 2018 gamaggamee jira. Wayita kanatti Dr. Makuriyaa Hayilee dhaabbanni isaanii bara baajata isaanii caasaa mootummaa ammayyeessuun humna namaa gahumsa qabu ijaaruuf hojiilee riifoormii hedduu hojiirra oolchuu kaasanii jiru. Tajaajila teekinooloojiin deeggarame waliin gahuun federaalaa fi naannoleetti tajaajila giddugalaa tokko babal'isuuf hojjetamaa jiraachuu ibsanii jiru. Haaluma kanaan giddugalota hojii eegalan 37 keessatti tajaajiloonni 3,300 adda baafamanii lammiileef dhiyaachaa jiraachuu eeranii jiru. Walitti qabaan koree dhaabbatichaa Dr. Nagarii Leencoo yaada kennaniin lammiileen bakka jiranitti humnaa fi qabeenya osoo hin qisaasessin tajaajila barbaadan akka argatan taasisuuf hojiileen eegalaman cimanii itti fufuu qabus jedhanii jiru. Baandiin Orkeestiraa Poolisii Federaalaa Itoophiyaa fi tuutni muuziqaa humna qilleensaa Ameerikaa muuxannoo walii jijjiiruuf sagantaa gaggeessan. Tuutni muuziqaa humna qilleensaa Ameerikaa Take and Go jedhamu waggaa 250ffaa guyyaa bilisummaa Ameerikaa sababeeffachuun gara Finfinneetti dhufuun baandii Orkeestiraa Poolisii Federaalaa Itoophiyaa waliin hariiroo aadaa seenaa qabeessa biyyoota lameen jabeessuuf sagantaa jijjiirraa muuxannoo gaggeessuusaa Poolisiin Federaalaa Itoophiyaa beeksisee jira. Sagantaa gaggeeffame kana irratti dhaabbileen lameen hojiiwwan muuziqaa qabatamaa ofii isaanii kan dhiyeessan yoo ta'u hojiiwwan dhiyaatan irrattis gaaffiif deebii akkasumas ibsa gadi fagoo waliinii taasifameen dandeettii ogummaa haaraa fi teeknikaa tapha muuziqaa gabbisuuf carraa gaarii uumuu isaa ibsamee jira. Hirmaataa sagantichaa kan ta'an ofiisarri dippiloomaasii uummata imbaasii Ameerikaa Joonaatan Kaalher jijjiiraan aadaa fi muuziqaa kun dandeettii ogummaa guddisuu bira darbee michummaa biyyoota lameenii sadarkaa hundatti caalatti kan jabeessu ta'uu ibsuun hariiroon waliinii kun itti fufiinsaan qabate waggaa waggaadhaan kan gaggeeffamu ta'uu dubbatanii jiru. Garee muuziqaa humna qilleensa Ameerikaa gama isaaniitiin baandiin poolisii federaalaa Itoophiyaa biyyoota Afrikaa 7 isaan erga achi deeman daawwatan keessaa ogummaa fi sadarkaa tapha muuziqaa caalmaa qabu irraa kan jiru ragaa ba'uun tooftaa addaa isaa irraa muuxannoo fudhachuu isaanii dubbatanii jiru. Xumura irrattis miseensonni garee muuziqaa simannaa ho'aa isaaniif taasifameef deebii saffisaa waamicha dhiyaateef kennameef gammachuu guddaa qaban ibsuun hooggantoota olaanoo poolisii federaalaa fi damee aartiitiif galata isaanii onneerraa dhiyeessuu isaanii poolisiin federaalaa Itoophiyaa beeksisee jira.
Raashaan leenjii waraana dhoksaa Chaayinaa faana godhamu mirkaneessite. Leenjiin waraana dhoksaan Chaayinaa bara darbee humnoota Raashaatiif kennite ministeera ittisa pirezidaantii Vilaadimir Puutiniin dhuunfaatti kan mirkanaa'e yoo ta'u, ragaaleen Rooyitersiin argatee fi ragaa qondaaltota Awurooppaa lama akka agarsiisutti yoo xiqqaate jeneraalonni Raashaa fi Chaayinaa 4 kallattiin keessatti hirmaatanii jiru. Qondaaltonni kunneen akka jiranitti namoonni dandeettii fi aangoo olaanaa qaban leenjii waraanaa kan lola Yuukireen wal qabatu kana keessatti hirmaachuun isaanii tumsi waraana Raashaa fi Chaayinaa hammam barbaachisaa akka ta'an agarsiistudha jedhan. Kunis dhimma biyyoonni Awurooppaa itti yaaddeessu yoo ta'u, Beejing garuu gochi kun raawwatamuu isaa haaltee jirti. Sanadni dhoksaa Raashaadhaan kan Rooyiters argate qajeelfamni keessoo ministeera waraana Andiree Beelizooviin hagayya bara 2025 bahu agarsiisa. Qajeelfamni kun akkaataa murtoo Beelizoovii dabarsaniin jilli loltoota Raashaa haala mijeessummaa People's Liberation Armiitiin gara leenjiratti hirmaachuuf gara Chaayinaa imaleera jedhame. Gabaasumti kun koorsiiwwan leenjii keessa tokko kan torban 3 fixu yoo ta'u, ittisa meeshaa raadiyoolojikaalaa, keemikaalaa fi baayolojikaalaa irratti xiyyeeffata. Leenjichi sadarkaa mooraa waraana Beejingitti argamutti kennamee jira. Gabaasichi fi sanadni lammeessoon suuraawwan loltoota Raashaa barsiisota Chaayinaatiin leenjaa jiran kan agarsiisu ifa ba'ee jira. Barnoonni kun moodeela niwukilaara riyaaktarii irratti kan xiyyeeffatu yoo ta'u, sakatta'insa meeshaa waraanaa keemikaalaa, sakatta'insa raadiyeeshinii fi sirna veentileeshinii faalamaa irraa tiksuu fa'i ni hammata. Qondaaltonni Awurooppaa leenjiin meeshaa waraanaa raadiyoolojikaalaa, baayolojikaalaa fi keemikaalaan dabalamee jiraachuun isaa dhimma tarsiimoo waraana ta'uu mirkaneessuu jedhu. Dubbii ijoo qondaalota waraanaas ta'uu xiinxalu. Ministeeronni waraana Raashaa fi Chaayinaa dhimma kanarratti deebii hin kennine. Ministeerri dhimma alaa Chaayinaa jannoon Chaayinaa dhimma Yuukireen irratti qabdu hin jijjiiramu jedhe. Dhimma waraana Raashaa fi Yuukireen irratti Chaayinaan ejjennoo walaba akka qabdu himatti. Gabaasni Rooyiters darbee sanadoota waraanaa fi ejansiiwwan intelijeensii Awurooppaa wabeeffachuun baasee akka agarsiisutti Chaayinaan sadaasa keessa loltoota Raashaa waraanaa 200 ta'an leenjistee jirti. Isaan keessaa muraasni isaanii waraana Yuukireen keessatti hirmaachaa jiru kan jedhudha. Iraan sirna awwaalcha hoogganaa olaanaa Ayyaatolaa Ali Kaameenii jala biyyoota hedduu hirmaachisan geggeessaa jirti. Iraan sirna awwaalcha mootummaa torban tokkoof hoogganaa olaanaa ishee Ayyaatolaa Ali Kaameenii geggeessaa jiraachuu miidiyaaleen gabaasaa jiru. Sirni awwaalchaa kun adoolessa 3 irraa eegalee hanga adoolessa 9 bara 2026 kan itti fufu yoo ta'u, magaalota Teheraan, Qoom, Maashaad keessatti sagantaalee adda addaa ni qaba jedhamee jira. Akka odeeffannichaatti saanduqni mootummaa Teheraan keessatti Imaam Kaameenii Giraand Moosaalaa keessatti ummataaf baname namoonni hedduun kabaja isaanii kennuuf walitti qabamanii jiru. Sirnoota kanneen irratti qondaaltonni mootummaa, hooggantoonni waraanaa, abbootii amantii fi miseensonni maatii isaanii argamanis ibsamee jira. Dabalataanis jilli biyyoota alaa hedduun sirna kana irratti kan hirmaatan yoo ta'u, isaan keessaa Raashaa, Chaayinaa, Saawud Arabiyaa, Paakistaan, Hindi, Tarkii fi biyyoonni biroon keessatti argamanii jiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduu isaatti kanaaf qabanne sumatti goolomneetii jirra waan faana turtaniif horaa bulaa deebanaa.